Waliigalteen abbaa biyyummaa Somaaliyaa ilaallatu kamuu hayyama biyyattii irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabu gamtaan mootummoota baha Afrikaa IGAD hubachiise. Hooggantoonni biyyoota miseensa IGAD kamsaa kaleessaa waldhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti hammaataa dhufee fi waraana Suudaan ilaalchisuun Yugaandaa Kaampaalaa keessatti walgahii ariifachiisaa gaggeessanii jiru. Xumura walgahii kanaa irratti ibsa baasaniin waldhabdeen biyyoota lamaan jidduutti uumame kan isaan yaaddessu ta'uu ibsuun haala kamiinuu abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamu hubachiisan. Haaluma kanaan ibsi IGAD irraa bahe kun waliigalteen abbaa biyyummaa Somaaliyaa ilaallatu kamuu hayyama biyyattii irratti kan hundaa'e ta'uu qaba jedhee jira. Biyyoonni lamaan ergaawwan walitti bu'iinsa kakaasan irraa akka of qusatanis IGAD kan gaafate yoo ta'u, dhimmoota garaagarummaa jidduu isaanii dhiphisan irratti akka xiyyeeffatan waamicha godhe. Dhimmi ijoo walgahii addaa IGAD 42ffaa irratti mari'atame kan biraa haala yeroo Sudaan yoo ta'u, qaamolee wal waraanaa jiran walitti bu'iinsa dhaabanii gara mariitti akka deebi'an gaafatee jira. Walgahii IGAD kana hooggantoonni Itoophiyaa fi Suudaan dursanii akka irratti hin argamne ibsuun kan hafan ta'us, pirezidaantonni Yugaandaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa fi Suudaan kibbaa akkasumas Komishinarri Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakii, Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamarii fi Gaanfa Afrikaatti ergamtuun addaa Gamtaa Awurooppaa Anet Weeber hirmaatanii jiru. Dabalataanis bakka buutonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Liigii Arabaa akkasumas bakka buutonni mootummoota Turkii, Saawud Arabiyaa, Masrii fi UAE marii kanarratti argamuun beekamee jira. Itoophiyaan fedhiin karra galaanaa argachuuf qabdu deebisaa akka argatu qajeelfama karaa nagayaa fi faayidaa walootiin hojjechuu itti fufti jechuun muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad ibse. Muummichi ministeera Itoophiyaa walgahii kaleessa IGAD Yugaandaa Kaampaalaatti gaggeesse irraa hafus har'a garuu walgahii sochii biyyoota walabaa jedhaman achuma Yugaandaa Kaampaalaatti gaggeessan irratti hirmaatee jira. Abiyyi walgahii kana irratti haasaya godheen Itoophiyaan fedhiin karra galaanaa argachuuf qabdu deebii akka argatu adeemsa qajeelfama karaa nagayaa fi faayidaa waloo ilaalcha keessa galcheen hojjechuu itti fufti jedhe. Biyyoonni karra galaanaa hin qabne fedhii misoomaa uummanni gaafatu deebisuuf kan rakkatan ta'uu eeruun Itoophiyaan rakkoo karra galaanaa dhabuun isii mudate furuuf carraaqqii taasisaa jiraachuu ibse. Walgahii sochii biyyoota walabaa har'aa fi boru Kaampaalaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti hooggantoonnii fi bakka buutonni biyyoota guddataa jiranii 119 hirmaataa jiraachuu odeeffannoon ni addeessa. Raawwii waliigaltee karra galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin tolfatte mootummaan Faransaay akka deeggaru paarlaamaa Itoophiyaatti koreen dhaabbii dhimmoota nageenyaa fi hariiroo alaa gaafate. Dura taa'aan koree kanaa Dr. Diimaa Naga'oo dhimma waliigaltee karra galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand tibbana mallatteessan irratti koree dhimmoota raayyaa ittisaa kan paarlaamaa Faransaay waliin mari'achuu gabaafame. Dr. Diimaan ijjannoo gamtaan Awurooppaa dhimma waliigaltee kanarratti qabate dogongora ta'uu himuun mootummaan Faransaay hariiroo waraanaa Itoophiyaa waliin qabu hojiirra akka oolchuu fi raawwii waliigaltichaatis akka tumsu gaafatanii jiru. Diimaa waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessan ilaalchisee bu'aa diinagdee fi nageenya biyyoolessaa kan argamsiisu ta'uu eeruun guddina walootiif kan gargaaru jechuun jila paarlaamaa Faransaay kanaaf himuu odeeffannoon ni addeessa. Gama biraatiin ministeera raayyaa ittisa biyyaa Abrahaam Balaay jila miseensota koree dhimmoota raayyaa ittisa biyyaa paarlaamaa Faransaay waliin dhimmoota walta'iinsa naannawaa akkasumas saayinsii fi teeknoolojii deeggarsaa fi ijaarsa qabeenya humna namaa irratti waloon hojjechuun haala danda'amu irratti mari'achuu miidiyaaleen mootummaa gabaasan. Mootummaan Faransaay waggoota 3 dabran humna galaanaa ijaarachuuf carraaqqii Itoophiyaan godhaa jirtu adda durummaan gargaaraa turuun ni beekama. Mootummaan Itoophiyaa baankii misooma Afrikaa ifatti dhiifama gaafachuu gabaafame. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad baankii misooma Afrikaa ifatti dhiifama gaafachuu hordofee baankichi hojjettoota idil addunyaa gara Itoophiyaa deebisuuf murteessuu beeksise. Baankiin misooma Afrikaa ibsa baaseen muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun baankii misooma Afrikaa ifatti dhiifama gaafachuu isaa hordofee baankichi hojjettoota isaa idil addunyaa hunda gara Itoophiyaatti deebisuun hojii idilee Itoophiyaa keessaa itti fufuuf murteessuu beeksise.
Baankichi kanaan dura baatii Onkololeessa bara 2023 keessa hojii gaggeessaa damee Itoophiyaa Dr. Abdul Kamaaraa dabalatee hojjettoota isaa 2 irratti Finfinneetti qaamolee nageenya mootummaatiin haleellaa raawwatame hordofee hojjettoota isaa idil-addunyaa Itoophiyaa keessaa baasuuf murteessuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa qorannoo qaamolee nageenyaa haleellaa raawwataniiru jedhaman irratti gaggeeffame baankichaaf ibsuu dhabuu isaatiin fi hojjettoonni dhaabbatichaa nageenya isaaniitiif biyyattii irraa amantaa dhabuu isaaniitiin baankichi hojjettoota isaa idil-addunyaa Itoophiyaa keessaa baasuu murteessuu ibse. Haa ta'u malee walgahii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Baankii Misooma Afrikaa Dr. Adiseenaa jidduutti taasifame irratti mootummaan Itoophiyaa dhiifama akka gaafate akkasumas muummichi ministeeraa Abiyyi taatee yeroo dabre uumame furuuf waadaa cimaa galuu isaa hordofee Baankiin Misooma Afrikaa Itoophiyaatti hojii idilee isaa eegaluu fi hojjettoota isaa idil-addunyaa hunda gara Itoophiyaatti deebisuuf murteessee jira jedhe. Dhimma maallaqa badee irratti Baankiin Misooma Afrikaa yaada yeroo jalqabaatiif kenneenis maallaqa mootummaan Itoophiyaa gara baankichaatti osoo dabarsuu qabu badee ilaalchisee qorannoo gaggeeffamu hunda guutumaan guututti dhaabbatichi kan tumsu ta'uu beeksise.